kitabilee waldaan qorannoo Oromoo galma hoteela Ililliitti qopheesse kanarratti argamu keessaniif hirmaattota gammachuu keenyaa ta'uu keessaniif baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Waldaan qorannoo Oromoof guyyaan kun guyyaa seena qabeessadha. Sababiin isaa guyyaa har'aa waldaan qorannoo Oromoo eega hundeeffamee har'a waggaa sadaffaadha waan ta'eef. Fulbaana 19 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bakka kabajamoo pirezidaantii keenya argamanitti galma kana keessatti hundoofnee hundi keessan baga geessanii jedha. Hayyootii fi dureeyyii Oromoo 33 ta'aniin kan hundaa'e waldaan qorannoo Oromoo har'a miseensota 150 ol qaba. Namoota dhuunfaa quuqama dhaabbata Oromoo qorannoo bilisa ta'e fi of danda'ee bulu qabaachuu qabna jedhanii muraasaan kan bu'uureeffame waldaan kun gurmeessuuf jarreen kun imaanaan kan itti kenname Dr. Kabajaa Taabor Waamii ture. Nun warri 33 kan walitti qaban fi akka waldaan kun lafa qabatee dhaabbatuuf ga'ee guddaa fi hin dagatamne qabu. Hawaasa kana fuulduratti isaan galateeffachuun barbaada. Hundeeffama keenyarraa kaasee hanga har'aatti tumsa barbaanne kamiinuu kan nu biraa dhaabachaa jiran mootummaa naannoo Oromiyaa keessattuu kabajamoo pirezidaant Shimallis hawaasa Oromoo fuulduratti galateeffachuu barbaannaa galatoomaa. Asumaanis guyyaa kana mootummaan naannoo Oromiyaa irratti mari'atee ayyaana Irreechaan dura sanbata jiru waggaa waggaan waldaa qorannoo Oromoof akka gadhiifamu guyyaa itti qaroowwan Oromoo beekamtii kenninu karaa waldaa qorannoo Oromoo kennamu akka ta'uuf akka nu eeyyamtan kabajaan isin gaafanna. Seenani akkanani dhiyeessu boordiin isa ta'u maanajimentiin horaa naa kenne seenaa obbo Hayilee Fiiddaati. Seenaan kun karaa tokko anaa yoo dhiyaatu anaaf baay'ee gammachuudha. Maaliif ana akkuma walii galaatitti dhaloota san baay'een ajaa'ibsiifadha. Dhaloota san keessaa immoo Dr. Diimaan Faanas jiru. Hayilee Fiiddaa immoo xiqqoo addattan laala. Kanaaf seenaa nama kanaa akkan dhiyeessu gaafa godhamu anaaf gammachuudha. Garuu akkan hin caccabsine sa'aatiin nutis gabaabbachuu isaatiif san caalayyoo akkan hin caccabsine baay'een sodaadha. Haa ta'u malee Hayilee Fiiddaa bara 1932 Naqamte keessatti dhalate. San booda yeroo gabaabaa keessatti ji'oota keessatti karaa magaalaa Arjoo deeme. Magaalaa Arjoo kan jedhamu magaaluma Arjoo saniyyuu namni baay'ina isaa ijaare mana isaa abbaa Hayilee Fidaati. Obbo Fidaa kuma maaliif isaan calqaba irratti qotee bulaa ta'an malee ogummaa muka tolchuu kittiin anaaxiyan jedhan san qabu mana sin ijaaru. Kanaaf magaalaa Arjoo magaalaa xiqqittii san keessatti guddate waggaa 39 booda bara 1971 ajjeefamee jecha. Kanarraa waan arginu maalinni obbo Hayilee Fidaa umuriin inni jiraate baay'ee gabaabaadha. Seenaan isaa garuu baay'ee bal'aa lakkaa'amee kan dhumuumuti jechaadha. Daqiiqaa 3 daqiiqaa 5 keessatti qofa odoo hin ta'in kitaabuma guddaa keessatti iyyuu lakkaa'ameen dhufu. Fakkeenyaaf kontroversii isa keessa kaasan namni baay'een ani isa jaalanne jira, namni baay'een ani isa jaallatu jira. Warri fakkeenyaaf Itoophiyaa faarsan Hayileedhaan maal jedhu fiidisti jedhu abaawoodha jedhuun jechaadha. Firoonni keenya immoo keessattuu ani baay'een jaalladha. Isaan immoo maal jedhu qayyoo goobanaa jedhuun jechaadha. Kontroversiin yeroo san Hayilee Fidaa wajjin wal qabate baay'ee bal'aa akka ta'e argisiisaa jechaadha. Kanumarratti iyyuu seenaa hedduu jechuudha. Kan biraa Hayilee Fidaa faamilii yookiin maatii bal'aa keessatti guddate. Obboleewwan 3 fi obboleessa 4 qaba. Walumaa galatti abbaansa
nama ijoollee 8 qabaa jechaadha. Haayileen garuu maatii bal'aa kana keessatti abbaa fi haadhaan kunuunfamee guddatu malee ijoollee 2 qaba. Ijoollee lamaan san kunuunfatee guddisuu hin dandeenye jechaadha. Keessattuu mucaa isa dhumaa mucaa Yoodiit jedhamtu waliin baay'ee waliin beeku. Ishiin illee baay'ee hin beektu jechaadha. Maaliif akkuma ijoolleen sun dhalatteen Haayileen kara biyyaa dhufe kara biyyaa dhufuu qofa odoo hin ta'in yeroo muraasa keessatti dargiidhaan ajjeefamee jechaadha. So magaalaa Arjoo irraa magaalaa xiqqoo irraa ka'ee amma magaalaa sadarkaa addunyaatti beekamtu Paaris ga'utti seenaan Haayilee Fidaa baay'ee dheeraadha. Kara barumsa isaatiitti hoggaa dhufnu Haayileen saayinsii baay'ee jaallata. Naachuraal saayinsi akka sila Piroofeesar Ndeshaw jedhan san daa'imummaan iyyuu an akka pileenii kana qola boqqolloo irraa fuudhee hojjetee balaliisaa ture gaafa Arjoo jiru jechaadha. Booda kutaa 5-8tti naqamtee dhaqee san booda immoo Finfinnee dhufee Hingeetitti barate jechaadha. Haayileen kana hunda keessa gaafa darbu irra caala tokkoffaadhuma ba'a. Garuu Haayileen ani tokkoffaan ba'a jedhee of dhaadhessuu nama hin barbaanne jechaadha. San boodas Haayileen Yuunivarsiitii Finfinnee keessa galee ji'ooloojii fi fiiziksii barate gaafa Faransaay dhaqus barachuudhaaf kan dhaqe astiroonoomii barachuudha dhaqe. Haa ta'u malee garuu inni saayinsii hawaasaa filachuudhaan achitti maal barate sooshoolojii and sooshaal antiroopoolojii barate jechaadha. Isa qofaa moti Haayileen gaafa Paaris jiruuf gaafa Jarman jiru waan barate wajjin waan wal qabatu odoo hin ta'in afaan Oromoo barsiisa ture yuunivarsiitii kana hunda keessatti iyyuu. Gaafa afaan Oromoo kana barsiisu akka sila jedhame Sheek Sabaree Sheek sila jennee qubee kalaqesanii Haayileen isa sirreesseet isarratti kitaaba barreessee jechaadha. So har'a gaafa asitti wal geenyu Haayilee yaadachuu kan barbaanne isa kana wajjiniin kitaabni inni barreesse afaan Oromoo wajjiniin wal qabatema hirmaata dubbii afaan Oromoo keessattuu giraamarii isaa wajjiniin waan wal qabatu qubeen akka har'aa kana akka ta'uuf kan isaan kalaqan san irratti amma tokko itti dabaleet gumaachi isaa qubeen waan har'a fakkaatu kan akka ta'u godhe. Isa qofaa moti yeroo san qaamolee siyaasaa keessatti qaamolee adda addaa keessatti afaan kamtu okittiin immoo qubee kamtu afaan Oromootiif gaarii ta'a kan jedhu irratti inni artikilii hedduu barreesse jechaadha. Artikilii san barreessuudhaan Oromoota qofa odoo hin ta'in Oromoodhaa ala warra jiran baay'ee amansiisuu irratti carraaqqii gugurdaa godhe jechaadha. So Haayileen dhaabbolee adda addaa kitaabolee adda addaa keessattuu immoo artikilii gugurdaa adda addaa barreesse. Dhaabbolee uume kana keessaa tokko warraaqsa sooshaalistii guutuu Itoophiyaa kan jedhu baay'ee beekama kun mi'eessoo jedhama. Isa qofa odoo hin ta'in waldaa barattoota Itoophiyaa biyya Awurooppaa tokkummaa ijaarsa barattoota Oromoo biyya Awurooppaa kuni dhaabbolee Haayilee Fidaa uumedha. Wanni nama dhibu baay'ee isaa Haayilee Fidaa haa uumu malee dura taa'aa ta'ee kan hooggane hin qabu jechaadha. Haayileen irra caala maal hooggana hoggaa jedhame yaada hooggana. Yaadicha isaa hooggana jechaadha. Maaliif dhaaba san keessa jira, hooggansa isaa keessa jira, garuu dura taa'aa waan akkasii kana taa'urra duuba taa'ee yaada isaa hoogganuu irratti ga'een inni qabu namuu mormuu hin danda'u jechaadha. Kanumaaf iyyuu waa'ee mi'eessoo gaafa ka'e nama hundarra maqaan sirriitti yaadatamu maqaan irraanfatamu hin dandeenye kan Haayilee Fidaatii jechaadha. Isa qofa odoo hin ta'in waldaan barattoota Itoophiyaa biyya Awurooppaa gaafa ka'u ammas nama baay'ee irra eenyutu yaadatama Haayilee Fidaatu yaadamatama jechaadha. Isa qofa odoo hin ta'in warraaqsi bara 1960moota yookiin 66 gaafa ka'u namni baay'een ni yaadatama garuu maqaan Haayilee Fidaa isa calqaba irratti tarreeffamu keessaa tokko jechaadha. Kana namuu falmuu hin danda'u. Isa wajjiniin garuu namni hedduun akka jiran hin beekamaa jechaadha. Akkuma sila kaasuu barbaade Haayilee Fidaa bara 1932 dhalatee bara 1971 ajjeefame. Waggaa 39 keessa anammoo umuriin keenya 40 keessa seene I think namni baay'een har'aa maalan jedha Haayileen waggaa xiqqoo odoo dabalatee maaltu ta'aayyuu dhaloonni suni odoo ol fixuu baatee maaltu ta'aayyuu kan jedhu dhuguma kiyyan gaafadhaa jechaadha. Waggaa 39tti qubee irratti ashaaraa ammanaa erga ol kaa'e siyaasa Itoophiyaa irratti ashaaraa ammanaa erga ol kaa'e siyaasa Oromoo irratti ashaaraa ammanaa erga ol kaa'e odoo waggaa 30 irratti 30 dabalatee 70 odoo guutee maaltu dhalata Itoophiyaa keessatti kan jedhu gaafinatti ta'a jechaadha. Ittuman darba
waa'ee warraaqsaa kaaseera. Haayileen odoo jiraachuu baate actually odoo generationiin sun jiraachuu baate lafti kan qotee bulaa ta'a jechi isa qofaa muti nan jechuu barbaade maal ta'ayyuu kan jedhu ammallee gaafii natti ta'a jechaadha. Kana jedhee dhumarratti haadha manaa Haayilee wajjin waan wal qabatuun kaasa. Reediyoo tokko irratti Darajjee Haayilee interview isa godheen Yedarraa Cawtaa kan jedhamu interview waa'ee Haayilee gaafatamee ture. Haayileen gaafas walii akkamitti wal bartanii waan akkasii ka'ee waa'ee abbaa ishii ka'e. Abbaa ishii finxaaleeyyii warra right wing warra jedhamu kanaadha. Maaliif warra gurraachaa kanan amananii jijjiiramni baay'een ta'uun irra hin jiru jedhee tamanaa jechaadha. Gaafa abbaan ishiitii fi abbaan haadha warra Haayileetii fi Haayileen gaafa wal baran ishiin baay'ee sodaatte. Jarri kun wal lolu gaa'elummaan kiyyayyuu hin caba jettee Haayileen garuu namuma kana suutuma jedheetti siqee gaafachaa dhumarratti kooministii godhee jechaadha namuma san. So Haayileen nama baay'ee geeddaruu irratti yaada burqisiisee waan baay'ee godhe. Isa qofaa muti maatiin haadha warraa Haayilee waan tokko qofa gaafatan biyya isaa dhaqxee odoo laaliin hin dhufinii hin fuudhiin waan jedhu kaasaniif jechaadha. Gaafa biyya kana dhufte waan adda addaa wanni ishii kumate maal inni tokko hiyyeessa baay'ee argite. Hinnaate ishiin Haayileen maal jedhaa yeroo sanii hojii baay'een nu eegaa jedhe. Kana hunda geeddaruun nurra jiraa jedhe. Ammas karaa 4 kiiloo kana karaa masaraa mootummaa gaafa dabartu ilmi namaa baay'een mootii Haayile Sillaasee akka waaqatitti kufee kadhata. Ishiin hinnaate ammas maaliif Faransaay irraa dhuftee Faransaay immoo biyya abiyootiin riivoolushiniin guddaan itti adeemame. Haayileen ammas maal jedheen hojii baay'een nu eegaa kana hundaa geeddaruu jedhe. Haa ta'u malee erga san jedhee booda waggaa dheeraa odoon turin du'ee jechaadha. Kan biraa wanni na dhibu maalinni waa'een du'iitii isaa haadha manaasaa wajjiniin wanna waliin haasa'an qaba. Maal jedhee waan kana gaafas siin jedhe rakkina keessa seeneera waa'ee koodii wayii jechaadha. So gaafa dhumaa waan kana kaaseef jechaadha. Maal jechaadha gaafa rakkina keessa seenu wanni sun maaliin jedhanii haadha manaa gaafa gaafatanii saninimu nama dhimmi ilaalutti qofani maa jedhe. Namni dhimmi ilaalu kun kabajamoon pirezidaantii yoo isin taatan mooji. Anyway waan akkana ka'e lammaffaa gaafuma san maal jedhee gaafatan wanni kun maal ta'eeni dhumeeraa amma yoggaa jettee ishiin gaafatamtu ammallee ani dhume jedhee hin beeku ammallee Haayileen hin dhufa jedhee tan yaadaan jedhu yaada kana kaaftee jechaadha. Kana qofa odoon ta'in dhumarratti wanni tokko anan jedhu maalinni pirezidaanti Mangistuun Haayilee maaliif ajjeeftanii jedhamee kitaaba irratti gaafa mootandee jedhee jechaadha. Maal jechaadha waan hedduu Haayilee wajjiniin waan wal qabu baay'ee jira. Kara dubbii ijoo keenyatti gaafa deemu Haayilee asitti qaabachuudhaaf har'a kan barbaadame waan siyaasa wajjiniin wal qabatu mutii jechaadha. Inni rikogniishinii isaan malu jechuuf odoon ta'in isa gaafuma biraa haala biraatiin hin yaadatamu. Haayileen har'a asitti akka yaadatamu kan barbaachiseef Haayileen qubee afaan Oromoo wajjiniin wal qabate gumaacha inni godheefi. Kanaaf na uffalchaadhaa galatoomu. Sabboonummaan uummata keenyaa bu'aa hedduu keessa darbee sadarkaa har'a gahee kanarra gahee jira. Sabboonummaan sadarkaa ammarra gahee kanatti immoo ergamoota gurguddoo 3 akka baatu akka mootummaa naannoo keenyatti bocamee irratti hojjetamaa jira. Inni jalqabaaf inni duraa barnootaaf teekinooloojiidhaan dhaloota uummata barnootaaf teekinooloojiidhaan dorgomaa ta'e qabaachuu. Inni lammataa dinagdeedhaan uummata hangume qabaachuu. Inni sadaffaa sirna cimaa qabaachuudha. Dhimmoota ergamoota lamaan kana milkeessuudhaaf dhimmi inni murteessaan barnootaaf teekinooloojiidha. Akkuma amma hayyoota keenya amma asitti galateeffan Sheek Bakri Saabalos Dr. Haayilee Fidaanis uummata keenya jalqaba kan isaan irratti xiyyeeffatan ija isaa saaqurratti. Ija isaa saaqurratti sababni isaan xiyyeeffataniif karaan inni jalqabaa uummanni tokko iji isaa yoo saaqame waan ta'uu qabu ta'uu waan danda'uuf. Kanaaf dhimmi barnootaaf teekinooloojii uummata keenyaaf dhimma jiraachuu dhabuuti. Hayyoota kana lamaaniif qabsaa'ota kana lamaaniif mootummaan naannoo keenyas manneen barnoota bultii addaa ijaaramanii amma bu'aa fiduu jalqaban keessatti siidaan isaanii akka dhaabbatu taasifamee jira. Isaan leellisuuf
utuu hin taane dhaloonni isaan fakkaatu dhaloonni isaan caalu akka uumamuufi. Har'as asitti kan isaan dubbannu waa'ee isaanii kan dubbannuuf dhaloonni isaan caalu akka uumamuufi. Ooraanis ergama barnootaaf teknooloojiidhaan uummata keenya ijaaruu keessatti keessattuu beekumsa oomishuu irratti knowledge production irratti ergama guddaa qabatee dhaabbata hundaa'eedha. Hojii guddaa hojjechaa jira. Erga hundaa'e irraa jalqabee bitaa mirgatti humna baay'ee waccisiiseera. Akkuma sila Haayileen Dooktar Darajjeen Haayileen bitaa mirgaa jibbamaa ture akka jedhe I think jibbamuun gatii guddaa qaba natti fakkaata. Ooraanis bitaa mirgaa jibbamuu irraa jalqabee gaafuma jibbamu sana akka gatii cimaa inni qabu gaafasumaan baranii jechaadha. Isin jibbamtanii waan hin beekneef baay'ee waan hin jiru isin hin galu. Kanaaf Ooraan bu'aa guddaa fidee kitaabota amma eebbifne kun hiikoo guddaa qabu. Ergama isa jalqaba jedhe sana isa sabboonummaa Oromoo barnootaaf teknooloojiidhaan lafa qabsiisuu irratti hiikoo guddaa waan hojjetu lafa kaa'ee jira. Kanaaf hayyoota keenya kana keessatti halkanii guyyaa dadhabaa jirtan maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Ooraan ergamoota gurguddoo sadan tokko hin milkeessa jedhee yaada. Tokkoffaaf inni duraa kalee keenya akka hubannu, kan darbe akka hubannu. Uummanni waan darbe keessa darbe hin hubanne eenyummaa qabaachuu hin danda'u. Of ta'uu hin danda'u. Kan sila Profeesar Indashaw sirriitti kaasan beekumsa xabboo kan indigenous knowledge kan jennu kun dhimmi eenyummaa keenya kaleessaa dhimmi of ta'uu dhimma isa bu'uuraati. Isa kana deebisee beeksisuu irratti hubachiisuu irratti dhaloonni immoo kana beekee kanaan akka jiraatu gochuu irratti hojii guddaa hojjeta jedhee tanan hubadha. Lammaffaa Ooraan kan har'aa qeequu sakatta'uu irratti hojii guddaa hojjeta jedhee ilaala. Har'a keessa kan jiru qeeqee sakatta'ee hanqina isaa baasee cimina isaa hubachiisee kanarratti beekumsa oomishuu irratti hojii guddaa hojjeta jedhee yaada. Sadaffaan egeree keenya raaguu irratti akka sabaatti. Egeree keenya karamitti akka deemnu karaa agarsiisuu irratti. Dhaabbileen beekumsa oomishan tokko tokko akka Oromootti jiran isa tokko qofa irratti hidhamanii warri hafan jiru, isa lama irratti warri hidhamanii hafan jiru. I think Ooraan akka amma wantoota amma jalqabe kanaan yeroo ilaalu egeree keenyas raagee egeree keenya nutti mul'isuu irratti waan hiikoo qabu guddaa taphata jedhee tanan ilaala. Ergamoota kana sadaniif mootummaan naannoo Oromiyaa hojii deeggaruudhaan alatti akka miseensa tokkotti gahee isaa taphachuudhaan alatti gahee addaa irraa hin qabu jechaadha. Waldichi irra deebi'ee mirkaneessuu kanan barbaadu kan miseensota isaati. Yeroo taanu keessatti Ooraan tokkoffaa joornaalii yoo qopheesse lammaffaa kitaabota immoo editoriaalii isaanii guutan yoo kan qopheessu ta'e mootummaan naannoo keenyaa tokkoffaa joornaalii fi kitaabota qophaa'an sana maxxansiisuu irratti hin hojjeta. Lammataan warra artikiloota barreessan joornaalicha irratti fi warra kitaaba barreessaniif mallaqa isaa irra dubbadhu waan barbaachisu hin kaffalaa jechaadha. Kana yeroo jedhu editoriyaal isaa keessan galu waan sadi gochuu hin dandeessu nurratti. Tokkoffaa nuuf barreessuu dandeessu, nutti barreessuu dandeessu, nurratti barreessuu dandeessu. Irraan deebi'aa warri xiqqoo garaa laaftan nuuf barreessuu dandeessu. Warri immoo waan sirreessinu waan yaadu qabnu yaaddan immoo nutti barreessuu dandeessu ergaa. Warri immoo nu qeequu barbaadan immoo nurratti barreessuu dandeessu. Isa kanarratti Ooraan editoriyaal isaatiin waan laalee mirkaneesse hunda mootummaan naannoo keenyaa joornaalichas akka maxxansu, kitaabichas akka maxxansee uummata biraa akka godhu carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Banaa ta'ee namni hundumtuu hayyoonni keenyas yeroo qabdan sirriitti kennitanii
hojii editoriyaal isaa boordiinis hojjetee waggaatti joornaalii tokko joornaalii lama yeroon itti produce ta'u kana keessatti namoota sinuumnaa beekumsa sinuumnaa ergamoota lamaan kana karaa ba'uu danda'uun akka jabaattanii hojjettan asumaan dhaamuun barbaada. Hojii namoota hojjettan baay'ee guddaadha. Uummanni keenya sadarkaan irra jiruu fi qabsoo fuuldura keenyatti nu eeggatu irraa yeroo madaallu ergama guddaa hojii guddaatu si fuulduratti sin eeggata. Kanaaf kanarratti xiyyeeffannee akka hojjennu asumaan imaanaa sinin jechuun barbaada. Akka sila kallattii kaa'uuf oduu hin taane akka miseensa tokkotti imaanaadhuma himachuuf jechaadha. Wantoonni inni asitti kaase akka kallattiitti oduu hin taane akka qabataman kanan barbaadu. Akka imaanaa tokkotti, akka miseensa tokkotti, akka yaada tokkotti qabamee akka nuuf ilaalamuun barbaada. Booraan barana hayyoota keenya lamaan kana yaadachuu isaatiif baay'een gammada. Akka mootummaa naannoo keenyattis maatii lachuudhaafu qarshii amma kenname irratti dabalataa miiliyoona 5 nuus konkolaataa ta'uu. Hundaa ol boruun keenya kan fakkaatu waan har'a itti qophoofnu. Har'i keenya immoo kan fakkaatu waan amma kaleessa qophoofnu. Amma kaleessa qophoofnuun har'a of harkaa qabna. Har'a of harkaa qabnu kanarratti aaruus dandeenyaa, gammaduus dandeenyaa, lachuu gaariidha. Aaruunis gammaduunis gaariidha. Lachuu akka karaarraa baane gochuudha malee. Borummoo amma barbaannu ga'uudhaaf har'a haga barbaadamu qophaa'uu qaba. Qophaa'uu san keessatti booraan geenyumaan bakka bu'amni qaba. Kanaaf dhaloota qopheessuu, uummata keenya qopheessuu irratti jabaattanii ergama keessan akka baatan imaanaa isin jechuun barbaada. Guddaa galatoomaa.